وأما الأحاديث حديث وندوت هذا جتشود بكم بابا كانت تدلل كم بابا كانت تدلل حديث وندوت هذا فالأول حديث تكفى يا أكبابا كانت حديث تكفى جارد عن عمر بن الخطاب عمر الخطاب رانسي وديس رضي الله عنه الله جبنا سرا فقيس ربي سرا جلت يا قال نجي بينما جدود ما يا جدود منوتي بينما نحن جدود منوتي جلوس تنيون ياي جدود منوتي تنيون جناني وتودuma nuti taa'utti jirru inda rasulillahi allahumma salli ala muhammad sallim ergama allah bira jennaan ergama allah bira zaata yawmin guyyaa tokkoon keessatti istalaa dingatuma nurratti bahee istalaa alaynaa yaaboo dingatuma nurratti bahee rajulun gurbaanii shadiidun jennaanii jabaa kani ta'e bayaadi siyaabi addeenyi uffata isaa jabaa kani ta'e jennaan addeenyi uffata isaa jabaa kani ta'e yaaboo kani uffanni isaa akkaan addaatu yaa'ii shadiidu sawaadi shaari jabaa kani ta'e sawaadi gurraachumni jennaan ashaari rifeensa mataa isaadha jennaan jabaa kani ta'e yaa'ii laa yuraa in mul'atu duuba alayhi isarraa hin mul'atu jennaani isarraa hin mul'atu yaa'ii asaru safari faanni musaafirummaa jennaan faanni musaafirummaa sarraa mul'atu akkas jechuun namtichaan dhufe kun faanni musaafirummaa tokkollee sarraa mul'atu silaa namni lafa deemu wayii faana qaba dhoqqeetitti bu'a yookaan urka qaba yookaan xurii ofitti qaba namni lafa deemee dhufe asarri musaafirummaa tokko sarraa mul'atu. ولا يعرفه نمني سبي كلين جرو منا نرى أحد نمني توكو نمني سبي كنجر نمتي تشدو في خان حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما تائتي إرقما ربي برا أما تائتي غير إرقما ربي إلى جيتشون أي عند النبي إرقما ربي برا أما تائتو كتلو في إنو ما هو سلانا من هي متاول قلمتي سينو جرمتي إني كخر جنان waluma seenii ergamaa rabbii bira dhaqee taa'e kan saabaan gama tetteessu sodaatte hattaa jalasa amma taa'e tokkotti ergamaa rabbii bira fa'asnada gurbaan akkanaa kun dhufeenumaa'u fa'asnada ni irkise rukbatayhi jilba isaa ni irkise jilba isaa lamaan ni hirkise jennaani jilba isaa lamaan ni hirkise ilaa rukbatayhi gara jilba ergamaa rabbiitti hirkise jechuudha. Kasilaa namni sodaatee godhata taa'u inni dhumnaan ergama rabbiitti jilba isaa hirkisee taa'ee jedhan subhaanallah. Wawada'a yaaboo ni kaa'ee duuba kaffayhi harkasaa lamaan ni kaa'ee alaa fakhidhihi jennaani yaaboo gudeeda ergamaa rabbiirra kaa'ee jennaani gudeeda ergamaa rabbiirra kaa'ee akkas jechuudha jedhan. Gudeeda ergamaa rabbiirra kaa'ee harkasaa lamaan immoo fakhidhihi kana gudeeda isaarra kaa'etti warreen fassalan illee jiranii isnaada rukbaa wajjiniini alaa fakhdi nabiyyiitu bareeddudha jedhan. Gudeeda ergamaa rabbiirra kaa'ee harkasaa immoo asii ol ija keessa kanatti ilaale jechuudha. Waqaala ni jedhe yaa Muhammad akbirni meenaaf himime meenaa wadeessi anil islaami islaamummaarraa meenaaf himi. Faqaala ni jedhe rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe maal jedhee waame namtichi dhufe kun saabaatti waan jabaa ta'e dhagaa amma tokkoffaan maaltitti ta'e tokkoffaan namticha kana namni beeku jiru gurraachinni mataasaa jabaadha dingatatti ba'e ammoo uffanni isaa hadiidha namni isa beeku jiru sanaa waliin tun eeyyamatii wal galee jilba ergamaa rabbii irratti hirkatee harka ergamaa rabbii gudeen ergamaa rabbii harka kaa'e isa saabaan goda sodaatanii ta'an deebi'ee yaa Muhammad jedhee waame yaa Rasuulallah jedhe yaa Muhammad dubbiin jabaatti ta'e gaamma inumaa inni akka Umar faa amma akkamitti akkanetti ergamaadhaan jechuun iyyate raayyunni gaarii faqaala ni jedhe ergamaan Allah al-islaamu mee islaamummaarraa naaf himi jennaan ergamaan himuufiif deema gaa al-islaamu islaamummaan anta shahaadaati ragaa bahudha laa ilaaha gabbaramaan haqaan jiru illa Allah rabbiin malee jettee wa anna Muhammadan yaa boo nabi Muhammadin moo yaa Muhammadii Rasuulullaahi jennaan ergamaa rabbiiti jettee ragaa bahuudha.
وتقيم الصلاة أتي صلاة دابودة وتؤتي الزكاة زكاة كنودة جناني زكاة كنودة وتصوم رمضان جناني رمضان صومودة قا إسلام من كان وتحج البيت من ربنا أنه دا من ربي أجي قجودة جناني حملودة جن إن استطعت يوني في دندس جناني يو دندس إليه غرا من ربي كانت سبيلا karaa achi geessu yoo dandeesse karaa mana rabbii kana nama geessu yoo dandeesse akkas jechuun galaa qaba. Karaan kun jechuudha dheeraadha. Karaan kun jechuudha sinqii godhachuu qaba waan ta'eef yoo karaa sana deemuu ni dandeessa ta'e waan galaasii ta'uu qabda ta'e dhaquutti irratti waajiba jechuudha. Qaala ni jedhe namtichi sadaqata dhugaa dubbatte boo jedhe fa'aajabnaa ni dinqifanne jedha Umar. Lahuu namticha kana ni dinqifanne jedhe. Yas'aaluhu ergamaa rabbii ni gaafata jedhe. Kaljaahili akka wallaalaatti gaafata jedhe. Akka nama wallaalaa wayiitti gaafata jedhe. Wayusaddiquhu ni dhugoomsa immoo jedhe. Kalaalimi akka nama beekaatti immoo dhugoomsa jedhe. Akka waan nama beeku wayiittiyyuu dhugaadha jedha immoo jedhe. Yeroo gaafatu immoo waan nama wallaalaa fakkaate gaafata jedhe. Nu dhibe bu'amma namtichi kun jedhe Umar. Qaala ni jedhe ammas fa'akbirni meenaa fi anil iimaan iimaanarraa immoo meenaa fi iimaana jechuun immoo maa inni qaala ni jedhe ergamaan an tu'mina billaa kaasaatti illee amanuudha wakutubihi kitaabawwan inni buusetti amanuudha warusulihi ergoolee isaatti illee amanuudha ergamaan ergatetti walyawmil aakhir guyyaa aakhiraatti illee amanuudha watu'mina bilqadar qadaratti illee amanuudha isa tuqa iimaana jedhama khayrihi khayrii qadaraatti illee amanuudha washarrihi sharrii qadaraatti illee amanuudha sharrii sitti fidus qadar khayrii sitti fidus qadarri itti amanuudha sanatti imaana jedhama jedheen imaanaaf islaamummaa fi imaanummaa barate amma namtichi qaala ni jedhe amma sadaqta dhugaa dubbatta abboo jeen qaala ni jedhe ammoo ni jedhe gaariidha fa'akbirni mee naafimi duuba naafimi jennaani anil ihsaani ihsaanarraa naafimi toltuurra ihsaana jechuun homaa inni jedhe islaamummaa na barsiiftee iimaanas na barsiifte ihsaana immoo na barsiisi jennaan qaala ni jedhe an ta'buda Allahati rabbiin gabbaruudha ka'annaka taraa akka isa laalaa jirtutti akka waan isa argaa jirtutti ka'annaka akka waan ati taraahu rabbiin kana agartuutti rabbi gabbaruudha ihsaana jechuun akkas jechuun qad jette rabbii keetii dhaabbatte rabbii keetii salaatu akka waan inni si laalaa jirutti fa'in lam takun taraa gaarii fa'in lam takun yoo ati hin taane taraahu kan rabbiin agartu yoo hin taane fa'innahu yaaboo Allahanii fa'innahu rabbiin jennaa yaraaka si arga yoo ati kan rabbiin agartu hin taane rabbiin immoo si argaa jechuudha akkasitti rabbiin gabbariisa kanatti ihsaana jedhama jedheen akkasii qaala naa'imi gaa'ee akkas ta'e fa'akbirni anis saa'a iimaanas na barsiifte islaamummaan na barsiifte ihsaanas na barsiifte ammoo qiyaamaarraa naaf himi gaa qiyaamaan immoo yoomii maali qiyaamaa jechuun jedheen subhaanallah qaala ni jedhe ergamaan mal mas'uulu gaafatamaan hin taane mal hin taane al mas'uulu gaafatamaan innatti gaafataa jirtu kun hin taane anha qiyaamattii kanarraa bi'aalama irra beekaan taane minasaa'ili gaafataa irra beekaan taane akkas jechuun innati gaafataa jirtu anaanati gaafataa jirtu kuni irra beekaa si'ii sana gaafataa jiru kanaan taane jechuudha. Anis atis qiyaamaa wal qixxeen wabeennaa hin beennu jechuudha nu lamaanuu akkas jechuusaati. Ibaaraan si zaahiraa mal mas'uulu gaafatamaan hin taane anhaa qiyaamattii kanarraa inni gaafatamaa jiru kun hin taane bar bi'aalama irra beekaan taane mina saa'ilii isa gaafataa jiru kanarra beekaan taane jechuudha. Haala ni jedhe ammas eega akkas ta'e egaa fa'akbirni naaf odeessi ana maaraatihaa mallattoo isii moo naa himi qiyaamaan hin jiru